Adage. Tamana jirtu hakiim hin dhaqe. Tamana kiraa liqeeffata. Way mallaqa hiyya namaa ferde. Way isin biratti yaa baleeti nu biratti garuu aadi. Ayo baleeti akkami? Akkami nagaa? Nagaan fayyaada. Fayyaada. Way hay barsa duraan saatan dhuftu way arra jaarsa feetoo jaarsa feesa dhiste dhuftu. Arra jaarsa kiyya nama afeeru deeme. Akkasitti kaanis bichaa fayyadaa warra diyaara sibira dhufte. Hayyee gattaa himee gatteenyi haasoo hin faayi sidaabe. Hayyee. Hay jaarsa kee maaliif nama afeeroo hojii wayii qabdanii? Laa hawajjii miti gisee takka takka ni jiraami saayibeetiitis. Afeeruun ni jiraami. Kanaafuu har'a akkasitti afeeruudhaaf deeme. Hojii miti. Akin jeeti hay isin hojii biroon qabdanii jaarsa kee maraataadha maal sammuun hin daleetu akkanuma nama afeeruuf hojii qabdanii? Hayi bakka akka jaarsa kiyya gisee maallaqa qabu hiriyaasa afeeruuf dirqama tokki maallaqa akka qabu maallaqa gisee akka tifirraa facaasu maali ooma jiraate hanqumaatti facaasu san takka maallee leessisee naa barmaali. Garuu haa nama afeeru afeerraan gaariidha. Jaarsa kiyyaa hojii akka walitti hin irraan dabalamne jaarsa kiyya irra naa eegu. Hayi maali jaarsa kiyya walitti dhiyaate? Maali yoo afeeree jette maali yoo baratee saniif hin jenne bara wanni hin jeef akkuma keetii kanatti gabbee nama afeeru maal jechuu maalla gadhiisu barata jeetu bara. Sigalee yoo ammas irraa ijaarsa keetii irraa barate anis boru amma kan nama afeeru nuti nama afeeru maal jechuu kana waa'ee itti qabnu hojii qabna dalagaa qabna. Dhageeleeti yana dhagaye ati ilaala akka tasaa namni mana kee dhufe si gaafate jaarsa kee nama afeeru kuteettee inuma hin dubbatin wanni ettee jaarsa kee hojii kuteetti hojii kutu bas akka itti mataatti maaliif hay jaarsa kee nama afeeru kutee giseette hay magaalaa balleessaa yaatanii gara gosa fayyirraa afeeraa namni hojii dhiisee afeernamu wal afeeraa oola. Hayi maali yoo aadiidha barkuu ma jiraati barkuu. Way isin biratti aadi yaa baleetiti nu biratti garuu aadi. Hayyee gaafa rakkoon qabu baleetitiyya. Sila kan kita asistiba. Oi, kita kan ada asistiba tu. Maal jetta geele? Ay, bishaan wayini jira jee bishaanii dhuguu barbaade. Bishaan feeta? Ni jira siif hin fidee. Angka jaru. Arra immoo maal galgalaan kamana ta'idu? Arra guyyaa mana xaawwannee mucoo geelechi akka kan na bira oolee ammoo na bira gabbaatee mucoo feetu takka. Ati isumaa na bira gabbaatee fi atumaa ol seenu. Arra dalagaan natti baastiyyu. Taduranii dhala natti baasti dadhabeera beeta. Ati immoo galgalaan maal mana ta'idu geeleen tante maal si biraa gootu? Arra reefu guyyaan. Haasaa ooltanii dubartii ol geetu duranuu haasaa malee waan biroon. Lakki haasaa naasoo inni waan takka illee naasoo inni akkanuma gooma jireenyaa kan haasoo. Nama hamatte. Mujaas keessatti isin walitti himtan. Ati kamiin beekte akka sana haasoo? Ooma dubartiin sanaa hojjetu. Akka na qaxaxte isa beeta. Duuta kan na qabe qabban kan oolu. Mee buna wayii na dhaabille mataallee na dhukkuba. Marfee wayii taqabbanaa laalanii na adarne mee ka'iiti mallaqa wayii akka waa dhiqoo jiraatu duraan dhibba lamaa. Ati xiqqishuma yoo sidu kun marfee waraana damaarra echaa mutu molta dawwama fi godhaa oolu marfee fi godhaa oolu xiqqishuma yoo sidu kun marfee echaa molta maallaqa doolaa dhibba lamaan sii kanna isaaf jedhee sii kanna. Hai ana moosii ka marfee yaa oolu atuba torbaanis saddee waraana tun jetta. Saddee waraana na dhukumalee waraana daa. Anna dhukumalee maallaqa si gaafadha. Hayya iluma maallaqa kana bira keessa jira maallaqa isaa sii fidan maallaqa waan kama jiru sana kan taka fayyaa kan jiru borsaa kiyya qullaadha maallaqa takka illee hin qabu. Hai kama jiru sana kan taka maal du. Kunoodha maallaqa aslaan borsaa kana bira keessa jira qullaa keessi borsaa kiraa mana malee wanni takka keessa hin jirtu kiraa mana qofa borsaa keessa jiru maallaqa ija keessaa si lallaalin maallaqa ijatti ilmaama doolaa dhibba lama isaanis fi doolaa dhibba lama. Akka waan takka waan kiraa manaa kafalee damnee taa'u jirru quban qabdu. Mana kiraa waan fayyaa qabatee keessa galee kabaltaan mana kiraatu maal siin jee. Kama jiru tama mana kiraa sana dhaa hakimii jaka. Duma waan hin du'a. Hakimii dhaqa. Laala akka hiriyaan tiyooti kofallee fi biraalee bodhee waan takkaan kan hin tane kawaa meeqana fe'isu usee biraa taa'u jira. Aboo ati hiyyummaa nutti farrisi. Hiyyummaa nutti farrisini yoo kiraa manaa qabattee mana keessa teessee hiyyummaa farrista fi. Baatii achi antu kafallaa kiraa manaa arraaf na dhukkubeen fa'a. Abbaan manaa dhufee ulaan dada'u jira kiraa manaa. Ada doo kabar baatii mirga qabnaa nu feene keessa ta'uu mallaqa qabaatan dirqama nama ajjeesa mootummaa. Nama jeessa yaa'ee si jeessa ka. Hai. Ati sila hiriyaati dura naqanii sufeeta waan kiraa firaa kafaltu dhabdee intalti kana gisee gabbaatu bobbareettee baatu firaa manaa waan firaa kafaltu hin qabdu maallaqa hin qabdu kanaan jaayii naasoo feeta gaba. Silaan bara waa'ee kiraa manaatiif waa'ee raashinaa waa'ee manaa guutuu anitti yaaduu hin qabu bar silaa.
Siitu yaadu qabeegaa haadha manaati si jaalateettee nafuuti anaatu si caala waa'ee mana kana keessaatti yaada anaatu si caala wanni jeetti yaada. Duraanuu anuma akka baatii rakkitti tana mana kiraa damoosni keenyaa bahuu dhabnaa nama akka waan iddimeen irraa kafalaa jirtu akka abba. Yoo hakiin hin dhaqe maal lukkumaan ayyooti si wayyaa mana kiraa kafaluu. Yoo tuutee miti barnuutii kun maal keessa gachiisnee yoo awwaal abbaan manaa maallaqa irraan kafalleef haa gabbaa yoo hin jee darsa kan inni guranne akka gabbaan feetaas. Yoo antuu akkam taata? Akkam yoo antuu maal taata? Kiraa manaa mana waa'ee kiraa manaa manaa qabnu kafalleeti liqii si barbaade hakiim si geessa hakiima. Na dhage. Ta mana jirtu hakiim hin dhaqe ta mana kiraa liqeeffatta. Guyyaa meeqaaf guyyaa kudhanii hafee mana kiraa kafallu gaan sittiin kan. Kam kiraa manaa sittiin kan narraa dhaabi kiraa manaa. Sittiin kan. Kau ada mahal maaf akka tiyyummaan farrifta siitu naa dabarsuu dide yookuma si walitti makame hiyyummaan na seente. Hiyyummaan si seente ni fakkaata. Kai buna wayii naa lamsi nama bina laa dhiisa hakiimi illee dhaqu hakiimi birrii ta'eetillee nyaadhu oo barbaadde mana kiraa kafalee oo barbaadde uffatan uffata. Kai amma buna naa danfite qabbanan yoo bunni qabbana kan narraa gashin beeku. Saata naannati buna dhuida halkanii barsaantu isaa irrii baate. Naa dhageettami? Amma si wajjin cinqii mataa na warreessi. Qabbanii na dheessin jennu. Sa'a fedhe halkanii miti sa'a fedhe yoo ta'e buna waan asin jedhan dhageetu dhageetu kai buna naa daffisii naa daffisii hin jedhu. Kai yoo ajaja ka jaarsaa guutaa. Ani qoy nasi fuudhe masuutu na fuudhe yinaayyuu galuu dide. Kai! Mukhtar, kottu dhugi buna halkan galgalaan buna naa danfisettee mataa na dhukkubettu kottu dhugi. Kot bunuma dhugi nama dubbisuu dhiisu. Ntar mana ada usaha tu nak buka jalan? Kau di mana tak bisa galgalan binti gue ini ras kau sirat. Buka jusin. Nah, nakap di sini anda dah tahu. Hai di Iva mau sirat. Hai aku kita dah.
شيطان يجرم دقيق من مالي تجيس ما لفيت ها ما لفيت إمارات ما لا لكي وما لا لانجرو بر لبستكين دي بدون لا لبجرا لبستكين لا لبجرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خبر أستغفر الله استغفر الله استغفر الله مصيرة يعني الشيطان إيه نوت ولا كذا أنا مش أول تاني تكان نبرد ما ولا فيرا ولا تاني لكي وين فيري وين فيري بورصة لا بكاي زي هتوما تجرامتي ما لا قاتم مالك أنت لكي مالك عارف ورا سيادة سيسني لا يبقى كرامنا أبا منا كرامنا دفع فود دي مسا دوب ملا قال كان ما سألي برضو مال لا له لا بكاي زي أوه يجري بقى بيزانه نشيل شيطان هذا ما شيطان وين نجرا بورصة كسر نجرا مال